Saa abbaan gaafa cabse ormi ija bassa akkuma jiran waa'ee du'a qananii irratti kashlabbee fi yartuun hundi wal guurtee waan isiin jedhaa jirtu dhaggeeffadhaa viidiyoo kana walitti deebina hiikaa isaa isinitti hima. እቺን ልጅ ደበድባት እንደነበረ እጇ ላይም ተሰብራ ሆስፒታል ገብታ እንደነበረ ሌላ ጊዜ በየጊዜው ይቀጠቅጣት እንደነበረ መቼ የምታውቁ ናችሁ። ከሱ ተቃራኒ መሆን አለብን ብላችሁ ሌላ ቪዲዮ የሰራችሁ እነ ዳልቻ የምትባል ከብትን ቁርጥ የምትባል መርዘኛ እነሱ የዚችን ምስኪን የዚችን ንጹህ ነፍስ ምን አርገዋል? ህይወቷን ደብቀውታል። በሚያሳዝን ነገር ግን ቺን የመሰለች ኦሮሞ ያውም የገዛ ደማችሁ ሆነ ቀጠቅጣት። እጇን ሰብሯታል። እጇን እንዲህ ያለችው ፋሻውላለሁ የተጠቀለለ ይቀጠቅጣት ነበር። አንዱዓለም ይመታት ነበር። ከሷ በፊት ዴት ያረጋቸው 3 ሴቶች አሉ። ዋን አከላለ ቻርኩ akka oromoo kana kijiba irradibaa godhee bira kutuun jaalatu mallee ganaa guddaan ganaa dhufa. Qananiin harka Andu'aalam gosatti lubbuun isii darbite harki isii nama qomarra kaatee jirtu kun harka caccabee jiru kan Andu'aalam osoo tumuu caccabse. Akkasumallee kana dura Qananii waliin nama 3 Qananii dura nama 3 dubartoota 3 Andu'aalam akkana godhee ture. Maqaa artistummaa qabatee akkasumallee mootummaa jalatti mataa qabatee aangoo qabu qabatee dubartoota 3 akkana godhaa ture. Namni daalachaa jedhamu faan nama oromoorraa ta'e qurxii nyaataa qurxii dhugaatii kabtiin kun kan horii fakkaatu kun nafsee mucayyoo tanaa dhiiga mucayyoo tanaa dhossan. Akkasumallee oromoo tahuu osoo oromootu oromoo ajjeese jechuun yooni maanyaa Andu'aalam gosarratti qeeqa hamaa fi inumaa ragaa irratti waan ba'uu barbaadu namuma ija ofiitiin arge. An kana dhibe jara keenya yooni maanya yoomuma oromoo nama sagalee ta'uu dhabeetuma oromoof sagalee ta'uu eegale yoomuma mana oromoo keessa ol deebee haasa'uu eegale kanuma na dhibe dhugaa rabbiyan mee namuma ijaan argeemi. Andu'aalam lubbuu isii balleessuu ragaa maal qaba? Akkasumallee harka isii caccabsuu isii malee dubartoota 3 akkana godhee jechuutti jira. Namni isin asirratti argitan kun jechuudha sagalee isaa akkuma amma isin dhaggeeffachiise maariffaan. Silaa ka Hamzaa Haji mee booda itti dhufna kun nama Oromooti iyyuu mee itti dhufna isallee booda irratti yaada kiyya irratti isiniif kenna daawwattoota keenya kabajamoo bal'inaan kana isinitti himamee akkam jirtu nagallee hin daganne dhugaa rabbi haasa kanaatu miira keessa na fudhate miira keessa na galche jechuudha. Maaliif yeroo diinni alarraa namni qaama kee irraa hin ta'in dhimmi kan kee isa hin ilaallanne mana namaa keessa galee inuma mana namaa keessa galuu miti diiraa namaa taree boroo namaa taree boroo namaa baraabbaru nama aarsa dhugaa rabbi miira aarii keessa nama galcha jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu nama galcha hedduu nama aarsa jechuudha. Hundaafuu baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftanii guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula yuutuubii Oromoon sabskiraayib godhuu hin dagatina daawwattoota keenya. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Mee namicha horii namaan jaa'u fi horii fakkaatu kana arra dhugaa isaa itti himna jechuudha dhugaa rabbi. Hamzaa Haji wanni inni jedhaa jiru dhugaan hin baane dhugaa yoo ba'uu baatte mee dhugaa jirtu san gadi fida dhugaa Qananii akka baatu namoonni fedhaami ni feena bar hin jibbinu nulleeni gadi fida ishii ni ilaalla eega dhugaan guddoon ganaa duuba jirti jetteemi gadi fidi hin ilaalla dhugaan kan jirtu Andu'aalamii fi Qananii gidduutti dhugaan rabbi waaqa tokkicha dachiifsamii uume qofatu beeka. Sani waaqa gaditti dhugaa jirtu poolisiin qoratee baasaa jira. Poolisiin ni baasa. Ragaa tokko poolisiin guurataa jira jechuudha. Kun ni beekama kuni. Kanaaf hanga poolisii waan qoratee dhugaa jirtu gadi baasuutti dhugaa isii waaqa qofa biraa eeguudha malee soba kijiba namni gamaa gamanaa oofu hundumtu dhugaa miti jechuudha. Dhiiga qannoo rabbiin haa baasu. Andu'aalam illee haqa isaa yoo dhugaan harka isaatti mucayyoon tun kan baatu ta'e yookaan diinilleen harka keessa naqatee isa miidhuuf waan kana kan godhamu taate dhugaa isaa lamaaniitu rabbitu beekaa rabbi haa baasu jechuu barbaada. Gamanatti as deebina gara namicha horii fakkaatu kanatti daalachaan yeroo darbe kanuma isa waliin qurxii muraa ture Finfinnee keessatti ni beekama kan roorroo jalaa isa baasee kan silaa achitti jarrimti isaaniitii fi jarri keenyalleen dhukkee irraa kaasanii ufitti qabee nyaachisaa ture obaasaa ture jechuudha. Har'a garuu akkanaan deebi'eefi jechuudha. Oromoon kun akkana laal nama saayibdullee hin beektu hin ilaallattu waan ta'eef nama kalee du'a Hacaalutti qoosaa ture. Namni kun yoonii maanya jechuun nama kalee du'a Hacaalutti qoosaa ture jechuudha. Ardii fi samiin naaf raga Hacaaluun yoon an balleessuu baadhee nama itti dhaaddataa ture. Torbaan kana keessatti yoo mootummaan Hacaaluu qabee hidhuu baate yookaan tarkaanfii irratti fudhatuu baate
Sigale viidiyoo inni OMN irratti gadhiisanii wal qabate samii fi dachiin tun naara gajee nama itti kakataa ture jechuudha yooni maanyaa. Nu waan hunda quba qabnaa bar lafa kaayyannee jirra ragaa viidiyoo hundi nu bira jira. Sigale har'a immoo Oromoof sagalee ta'uu barbaada. Nama kalee aartistii qaalii aartistii Oromoon jaallattu hanga irraa dagatuu dadhabdee xiqqaa fi guddaallee dagatuu dadhabaniif du'a isaa gammadee harka keessa naqatee itti gammadaa turetu har'a qannoo addunyaatiif sagalee nuuf ta'a. Ni jirra bar Oromoon ni jirti nama sagalee qabu nama sagalee ta'uuf hedduutu jira. Baay'ee wayyaa asirratti namichi dhugaa baanallee bar dhugaa dubbatuuf dhugaa namaan dhossinu maaliif jedha gaafa abbaan ofirraa rafe diinni alaa dhufee mana kan kee baraabbaruun sodaatu abbaan rafe gaa si ofirraa rafe gaa dhiiga mucayyoo tanaa barbaaduu dhiisan gaa dhugaa Andu'aalam barbaaduu dhiisan Oromootu itti calje Oromoo itti rafe kanaaf diinni dhufee baraabbaraa jira jechuudha boroo Oromoo. Hundumaafuu daawwattoota keenya viidiyoon kuni waa hedduutu keessa jira. Sigale shira guddaa ana jalqaba irraa kaasee duuti qananii shiraan kan jaarame shiraan kan lafatti tolfame jedhee dubbataan ture jechuudha. Har'a garuu kun gadi bahee kunoo haala kanaan Oromoo arrabsaa bar Oromoon horii ja'a bar sigale Oromoo arrabsaati Oromoof sagalee ta'uu barbaada. Nu nama sagalee nu ta'uu hin dhabne nama miidiyaa gurguddaa qabus hedduu qabna hayyoota hedduu qabna artistoota hedduu qabna sigale bakka numbuu kun artist Andu'aalam Gosaa dubartii sadii miti kudhayyuu akkana godhe Oromoon aadaa qaba safuu qaba aadaa isaatiin duudhaa ganamaa qaba sigale aadaa isaatiin akka aadaa Oromootti fixata abbaa biyyaa abbaa bokkuu qaba manguddoo biyyaa qaba abbootii amantaa qaba sigale kanaaf sin barbaachisu isan barbaachisu jechuudha. Hanga diinni ol taree waan isan galchine keessa galee bordota biraa laaqqatu itti dhiisuun hin barbaachisu jechuudha sigale kanaaf san bira darbee jechuudha. Andu'aalam waan fedhe yoo balleesse seera jira biyya san seera mootummaa harka jira mootummaatu gaafata. Okay duraan illee mucayyoo tana dura namoota sadii akkana godhee ture jee mee namni sun ishii yoo jiraate mee maaliif hin fide maaliif hin finne nama sanee namni sun gadi baheen dubbatu afaan hin qabu gadi baheen dubbatu namni sun ragaa san afaan hin dubbatu miti kallattiin ragaa san fidee hawaasa ammaa maxxasii yoo dhugaa ta'e jechuu kiyya yoo dhugaa ta'e dhugumatti artist Andu'aalam Gosaa silaafuu akka jedhan gaa Oromoo waan jettee mammaassi tokko dubbii fixa tokko dubbii fidaa jedhan. Wayin asirratti mammaaka wayiitiin isiniif himuu barbaadeeti dubbii tanaan goolabuuf jechuudha. Muka jige qottoon itti heddummaatti jedhan jechuudha. Sigale qottoon darreellee nama murti hundinuu falaxatumaaf deema jechuudha. Hundi jigee miiree lafa ga'e duraan damee qabaa hin dhaabbata namni koree muratu hin danda'u bar nama jajjabaa fi kan korsa danda'u malee. Gaafa inni jigee dadhabaalleen hundilleen sareelleen dhuftee irraan tarkaanfatee irra fincaante. Siga bar kun dhugumaa bar muka jige qottoon itti hedduu wanni jedhanii fi gaafa namni rakkoo keessa bu'ee kan dur akka itti si argatu dhabee fi yartuu singeenye fi addaqqeen hundi sirratti aangoo laallatti sirratti uf guddisuu barbaaddi sirratti nama ta'uu barbaaddi sareen hundi sirratti nama ta'uu barbaaddi miskiinni yookaan wanni bar yartuun hundi sirratti dureessa ta'uu barbaaddi jechuudha dhugaa rabbii. Kanaaf wanni Andu'aalam Gosaatii fi qananii addunyaa Oromoof seera mootummaaf waaqa qofa ilaallatti malee saba biraa tokkollee hin ilaallattu jechuudha. Gonkuma hin ilaallattu sigale. Kanammoo Oromoo ofirraa rafe. Dabalataa nama gara nama Oromootti as deebina. Hamzaan Haji Hamza an dhaamsa tokko akka namummatti akka obbolummaatti wanni siif dhaamu yoo jiraate jechuudha. Ati haadha manaa kan keessa waliin ni jiraatta. Ni jiraata dhugaadha ni jiraata. Haadha manaa kee waliin san gaafa jiraattu waan mana keessa san keessatti ta'u siifi waaqaa siifi rabbii si gubbaa jiruu fi haadha manaa kan keessa malee ilmaan kan keetuu beekuu danda'a. Parsantaa muraasa yoo ta'e malee ilmaan keetuu beekuu hin danda'u bar. Hin danda'u dhugaa rabbii. Keessaafuu haadha manaatii fi abbaan manaa incitii guddaatu gidduu jira kan namni hin beekne waaqa tokkicha malee. Kanaaf waan hin beekne keessa seenanii laaquun yoo dandama ta'e ragaa namoota irraa funaannattee qorattee dhugatti yoo dhugaa mucayyoo tanaa dhiiga mucayyoo tanaa baasuu barbaadu ta'e hiriyoota isiitii fi namoota isitti dhiyaatanii fi namoota Andu'aalamitti illee dhiyaatan kan waan kana bal'inaan keessa quba qaban jalatti dhiyaattee jala buutee nama taatee dhiira taatee strong boys taatee jechuudha siigalee barbaaduu qabda ture silaa dhiirota jajjabaa sanirraa taatee barbaaddee
ragaa waliin fiduu qabda ture. Waan ragaa hin qabne waan feekii ta'e diina waliin immoo suuraa yookaan viidiyoo yoonii maanyaa fuutee maxxansaa namaan sobuu fi dhalootaan wal nyaachisuu fi dhugaa mucayyoo tanaa dhossuutti jirta malee ati amma irra dibaatti jirta malee dhugaa mucayyoo tanaa baasaan jirtu. Dhugaa mucayyoo tanaa baasuun namoota isitti dhiyaatan qorattee jala buutee nama itti gootee hiriyoota isii maatii isii qorattee bilbiltee fi dhugaa jirtu dookumantarii dhugaa fiddee gadi baastee hawaasaaf ifa godhuutu sirra jiraata ture. Kun sirraa mala obboleessa kiyyatti nama kabajaa qabu dhiisi waan akkanaa kana keessaa bahi dhugaa yoo barbaadde dhugaa qofaan mucayyoof sagalee ta'e dhiiga mucayyoo baasuuf yoo yaadde dhugaan kallattiin waan dhugaa qofarratti hundaa'iti sagalee ta'eef siin jechuu barbaada diina waliin oromoo irratti qabsaa'uuf hin yaalini. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota oromaan kana fakkaata viidiyoon har'a isiniif qindeeffannee akka isinitti tolu abdii qabna. Ragaa guddaa yookaan shirri guddaaleen viidiyoo kana keessa akka jiru abdii qabna ni argitan hundaafuu jechuudha. Egaa waan jira hundumaa'u jala buune namoota waan kanarratti haasaa godhanii fi marii godhan hundumaa'u jala buune waan dhugaa fi soba adda baafnee gingilchine isiniif finna guyyaa guyyaanii. Kanaaf odeessaalee keenya argatuuf fuula yuutuubii oromaan sabiskiraayib godha akkasumallee viidiyoo laayikii godha namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf sheer waliif godhuu hin dagatina. Guyyaa gaarii qabaadha.